تولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تزار بودكاست كان أرقم نو مقالة بالي روبي هندورة بالي كان داتي كان أرقم نو دا واي إفتارة قديشة مقالة كنا وكن إفتارة دانديرا كان مسلمون وكن إسلام نتوكوتي والتيتين دانديرة أكما بروتا كان أندورا برا دربي مقالة كنا كان دربي رافق كن يوم قد رافورا جوران هذا واي إفتارة قديشة رتي نموت مقالة كنا وانتو تسانين والكبسيفني namoota tokko tokko irraa yaada fudhanna waan ta'eef faana nu fuudhaan dhaamsa keenya. Tole assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraatan jecha kan argamnu magaalaa Baalee handhuura kan taate Roobeen keessatti kan argamnudha. Mee iftaara guddichatu magaalaa kana keessatti adeemsifamuudhaaf deema yookiin iftaara guddicha daandii gubbaa jechuudhaan hawaasni kan beekanidha. Waa'ee iftaara kanaa akkamitti ibsitan isin? Waa'ee iftaara kanaatiin wal qabatee keessattuu bara dabrees karaa beekumtiidhaa fi karaa ummanni muslimaa ummanni amantaa biraatis wal danda'eetiniin sagantaan bal'aan magaalaa Roobee irratti gaggeeffamaatiin turee jira. Kanaaf sagantaa sana irratti ummanni kumaatamaan gahuutu naannoo kana irratti gaggeessaatiin ture jechaadha. Bara kanas karaa wal fakkaatuun qophiin hundi xumurameetiin jira waan taateef sagantaa iftaara kanaa wal qabatee ummanni muslimaa magaalaa Roobee keessa jiru hundi isaaniitu karaa aadaa wal danda'uutiin wal kabajuutiin sa'aatii isaanii kabajaniitiin karaa daandii irratti bahanii sagantaa kana akka gaggeessanii fi kana qofa osoo hin taane uummanni amantaa biraa qabus sagantaa kana irratti nu argameetiin akka wajjin kabajuu dandeenyuu fi karaa nagaa fi tasgabbii ta'een uummanni magaalaa Roobee iftaara guddicha magaalaa Roobee irratti gaggeessuudhaaf qophii hunda xumurree jirra jechaadha. Iftaara kanarratti wanni baran adda godhu tokkoffaa hawaasni iftaara kanarratti dhufu hundi isaatu iddoo jiru quraana tokko tokko bituudhaan yoo mana qabaate mana isaatii fiduudhaan yookaan quraana tokko tokko fidee akka asirra argamu ka dhaamsa dabarsaa fi irraa hawaasni kun asirra kan argama jennee akka pilaanii magaalaa kanaatti arreenji goonee qopheeffanne nama 35 nama 35 kana keessaa namni 15 yookaan 20 quraana haganaa onuu fide masjiida baadiyaa irratti quraana hin qabne ka quraana rakkataa jiru furuu dandeenya jennee karoora kana baafnee itti deemaa jirra. Itti aansuudhaan amma iftaari kun guyyaa boruutiif sararri sagalee guddistuu akkasumas immoo dookoreeshinii waan adda addaa koreen hawaasa magaalaa wajjin ta'uudhaan haala gaariidhaan qopheessee kan itti deemaa jiru ta'uu asumaan isin dhaamuu barbaanna. As magaalaa keenya magaalaa Roobee keessatti daandii irratti iftaara gaggeessuun kun hedduu wanta namatti toluu fi wanta uummata muslimaa hedduu yookaan heddumina kennaa fi akkasumas tokkummaa keenya kan agarsiisu jedhee yaada. Kanaaf wanta gaariidha jedheetiin fudhadha jechuudha. Kan adeemsifamuuf deemu kana wanni adda si taasisu maali? Okay, yeroo darbe almost yeroo jalqabaatiif magaalaa keenya keessatti kan raawwatamedha. Wanti yeroo jalqabaa hojjetan ammootiyyuu akkas milkaa'insa guddaa hin qabaatu. Kan bara kana ammootiyyuu rakkoowwanii fi akkasumas hir'ina yeroo darbe mul'ateerraa barachuudhaan bara kana haala qindaa'aa ta'een koreewwan hedduu filachuudhaan akkasumas namoota wantoota hedduu nu dalaguu danda'an yookaan nu bira dhaabbachuu danda'an nu cinaa dhaabbachuu danda'an hedduu kan hammatee fi bifa ho'aa fi bifa qindaa'aa ta'een kan deemaa jiru. Bultiin nu keessa jirru ammoo ashira lawaakiriin ta'uu wajjin yeroo ramadaanni nu jalaa dhumaa jiru kanatti keerii ramadaanni kun qabu yeroo saamachaa jirrutti iftaara bara kana ammoo akka magaalaa Roobeetti wanti adda isa godhu sagantaawwan iftaara kanarra qophaa'an sagantaa tootaalii guutuun isaa islaamik ta'edha jechuudha. Akka koree iftaara magaalaa Roobeetiin kan qophaa'e nus keessatti hirmaannee kan jirru islaamik sagantaa ta'e. Kana jechuun fakkeenyaaf guyyaa sagantaa kanaa akkuma namni kamuyyuu beeku namni marruu quraana tokko tokko qabatee dhufa. Haga sagantaan eegalullee quraana kana qabatee karaarra taa'ee qara'aa jechuudha. Kana jechuun asfaaltii kanarratti safaa isaanirra qabatanii haga sagantaan eegaluu kan qara'an taa'aa jechuudha. Itti aansuudhaan akkuma sagantaan dhumateen quraana kana ammoo kennaa godhanii quraana tokko tokko fidan kana kennaa godhanii naannawa Roobee iddoo quraana hin qabneef galii kan ta'udha. Sochiin kun sochii hawaasa maraati. Sochii kanarratti hawaasni hunduu hirmaachuu qaba. Waan nama tokko osoo hin ta'in waan hawaasa kenna sadarkaa isaallee ol kaasuudha. Sochii kana wanni adda isa godhu sadarkaa biyyatti wanti dalagamaa jiru aftiruma godhanii addaan ka'uudha. Sadarkaan kun ammoo kenna kun tokkoffaa quraana baadiyyaadhaaf guurta. Quraana kana guurtee bakka baadiyyaa bakka quraana hin jirre geessita. Kanarraa kan hafe miskiinota magaalaa keessa jiran harka qalleeyyii dhiida kana nu wal fakkaatanii akka dabarsaniif gargaarsa midhaanii fi zayitii wantoota kan akkanaa waan godhamuuf kun iftaara addaa jedhee amanaan. VIP'n iftaara kana
akka biyya biraa yoo laalle mootummaa ta'uu danda'a, nama abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a. Garuu nu biratti VIP'n kenna nama harka qalleeyyiidha. Harka qalleeyyii kenna gaafsan gammachiisne nu wal fakkeessine kan addaa waliin iftaara kana goonu ta'a. Kanaafuu VIP'n kenna harka qalleeyyii kenna. Uummanni keenyas sochii kana argeetiin akka inni qopheessu goona. Baanariidhaan garaagaraa magaalaa keessatti guyyaa kaleessa irra qabee maxxanaa ture. Guyyaa irraa kan ammoo haada sagalee dhageessisuu horniidhaan garaagaraa ispiikaroota maalii kanneen waggaatti hir'inni waan jiruuf barana kennu jalqabnee guyyaa takka dura dursine waan kanneen karaa keessa diriirsaa jirra. Sochiin jiru bareeda inshallah. VIP'n keenya ka barana ka iftaara barana warroota harka qalleeyyiidha warroota miskiinaa bootaan jira adda qophaa'eefii jira achirratti aftira isaanii lulluqii isaanii ni geggeessinaa fi inni taan ummuutu warrootuma aftiraa kanaaf jechuudha uffanni uffata hawaasni keenya akka qopheessanii fidan namni uffata lama uffata sadii uffata baay'ee shaantaa keessatti walitti guuree qabaatuu danda'a uffata kanniin haga danda'u warroota harka qalleeyyii kanaaf akka ishee godhan warri dubartiis warri dhiiraatis qophiin kun taasifamaa jira jechuudha inni biraa ammoo naannoo isteejni waggaa tiriitii fi kan baranaa garaagaraa jechuudha baasiin guddaan irratti bahamee haga qarshii 400,000 irra bahamee dhaabbata 2M kontiraaktir jiru jechuudha injiinar Abdulkariimii fi injiinar Abdulhakimiin wanni guddaan dalagamaa jira isteejni baranaa kennayyuu kan magaalaa biraarraa adda isa gata jenneetiin yaana hawaasni keenya inshaallah guyyaa burii ka agartan ta'a jechuudha. Iftaara kana ka barbaachisuuf tokkummaa islaamaatiif barbaachisaadha. Isa lammaffaa mootuyyuu akkuma magaalaa kanaatittuyyu kiristaana musliima osoo hin jennetti tokkummaa uummata Oromoo kanaaf baay'ee bal'aadha jedhee yaada. Dur namoota hedduu VIP jenneeni warrootuma dureessa ta'an affeeraa ture. Barana ammootu yoo rabbi jedhe VIP'n kenna miskiina. Inni biraa ammootu qura'aana tokko nam tokkoof dhaadannoo jedhuun ka'aa jirra. Naannoo baadiyyaa irratti qura'aanni hanqina guddatu irra jira waan ta'eef mana kiyyaaf kellee qura'aanni 2-3tu jira. Mana kiyya 2-3 jiru mana kee 2-3 kan jiru san finnee nam tokkoof yoo raabsine bu'aa guddatu argama kara khayriiti hojii khayrii dhalle waan ta'eef qophiin kun qophii dansaadha qophii ijaaramallee qabudha dongoroota waggaa taree dabran irraa barana baranneetiin kallattii baay'eedhaan kallattii qindoomina qabuun kan hojjetamaa jirudha yeroo kanaaf ammootu iftaarri jaalala kenna ka fagoo jiru kaammotu as wal bira jiru qaama wal bira jiraata ka fagoo jiru ammootu garma miidiyaati wal hordofee amilee ummata kana haala ummanni kun irra jiru musliima qofa osoo hin ta'in wanti kun ummata keenya guutuu tokkummaa isaa haala waliin jireenya arma duraatis amma boodaatis ammoo fakkeenya ta'eetiin kanarraa akka deemuuf fakkeenya gaariidha waan jedhudha kun ammootu waan nama jajjabeessu waan guddaan xiqqaa bira dhaabatu harka qalleessa bira dhaabatu kanaaf ilmi namaa waan waliin fakkaanneef haala kanaan ammootu namni wal fakkaatee haala kanaa waliin dabarsuu waan nama gammachiisu waan bara baraan ammootu itti fufuu qabudha jedha gama. Umrii isaa keessatti dargaggeessi waan umrii qabdu keessa waan gaarii hojjechuu dandeettu. Dargaggeessi keenya immoo yeroo kanatti wanni isa barbaachisu guddaan tokkummaadha. Jabina wanni isa barbaachisu islaamummaa isaatiif dhaabachuudha. Waan baay'eedhaaf wal garraa waan baay'ee waliin hojjenna. Garuu dammoo islaamummaa keenya irratti daran jabaachuu qabna, daran cimuu qabna. Keessaayyuu sagantaa iftaaraa kana irratti akkasuma immoo yeroo ji'a Ramadaanaa kurnan boodaa kana irratti jechuudha. Dargaggeessi keenya jabaachuu qaba. San caalatti immoo wanti nurraa bakkee qabu jechuudha tokkummaa keenya, jaalala keenya, nama amantaa biraa ofii qabuu qabna, jabeessuu qabna, tokkummaa nurraa lalisuu qaba. Gaheen dargaggeessaa fi dargaggeessi gahee guddaadha. Akkuma qaraashin dura haasaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessaa salafiyyaa irratti yaamnee dargaggeessaa fi dargaggeetti gara nama 400 ergannee jira. Ijoollee shamaraa gara 500, ijoollee dhiiraa immoo nama 900 ergannee jira. Ijoolleen kunis warra koree sekuriitii koree keessummeessituu ta'anii hawaasa keenya kan guyyaa burii awwaalaa kaasee guddumaatti tajaajilanidha. Kunniin gahee jiraa tokko inni biraa gaheen jiraa warri sekuriitii keessummeessaa keessatti hin hirmaatin iyyuu guyyaa burii haalli uffannaa jara haala amantii musliimaatti wal fakkaatu ta'uu qaba. Ijoolleen shamaraatis ijoolleen dhiiraatis jechuudha. Keessattuu ijoolleen shamaraa uffanni jarri uffatanii dhufuu qaban uffata babal'aa ta'uu qaba. Shamarri teenya uffata gurraacha uffatanii shar'ii irraa addan baane akkasumas uffata gubbaallee ka rifeensa mul'isne kallattii islaamummaan jedhu saniin karaa aspaaltiitti akka bahan sajaadaa isaanii qabatanii inni dhiiraas mudawwara ofii godhatee amaamaa ofii godhatee shaahira islaama wanta islaamummaan nurraa barbaaddu san agarsiisaa karaa aspaaltiitti baaneetiniin waliin haa faxarruun dhaamsa kenna akkasuma immoo gaafa faxarree dirree kanatti dhufnu wal keessa deemuun hin barbaachisu jechi garagaraa fayyadamuun wanta koreen iftaaraa kun dhooggee fi akkasumas shar'iin islaamaa dhooggitellee fayyadamuun nurraa hin barbaachisudha. Tokkummaa qabnaa, wal ajajnaa, wal dhageennaa, waliif hubannaa, waliin hubannaa waan ta'eef kaayyoo guddaa qaba iftaarri kun. Shaayira islaamaa itti agarsiisuudha, tokkummaa itti agarsiisuudha, baay'ina keenya itti agarsiisuudha.
sababa kana ta'eef wal dhagahuun walii dhagahuulleen kaayyoo wanta kanaati waan ta'eef haala saniin shabaabni keenya ummanni keenya guutuunu uffannaa isaallee jecha isaallee adeemsa isaallee kallattii shari'aan nu keetti san irratti hundooynee aftira kana waliin haaluu luuqannuu jechuun dhaamsa guyyaa kennaati. Shaa'ira Islaamaa mul'isu tokkichummaa Islaamaa wanni guddaan jechaadha. Namoonni hedduu waan baay'ee jechuu danda'an. Kaayyoon iftaara kana tokkichummaa jaalala waliin nyaatanii waliin dhuguu fi miti kaayyoon keenya nyaata dhugaatii yoo taate manatti kana ol hedduun isaa jiraatu danda'an. Garuu asitti wanni jiru baay'inaan bishaanii fi teemira qofa. Ka dhiiraallee ka durbaallee qabaataa fi dhabaatanillee. Iftaarri Itoophiyaa keessa jiru keessaa iftaarri Baalee wanni adda isa godhu hedduu jira. Iftaarri Baalee fakkeenyaaf iftaarri keenya VIP'n keenya masaakina keenya. Kun Itoophiyaa keessatti Finfinnee illee waan argeef hin jiru. VIP'n iftaara Baalee masaakina. Lammaffaa iftaaraችን ለወገናችን jedhanii barana Finfinnee irra bahe. Nuti immoo iftaaraችን ለወገናችን waggaa dabree dabarsinee turre. Maaliif borumtaa sanii asitti warra gammoojjii Baalee irraa buqqa'eef fuunee wannaa goone. Ammallee wanni adda isa godhu iftaara Baalee. Qur'aana fidaa koota baadiyyaa jiru. Kunillee waan adda isa godhu. Maaliif nuti nama addaati uummanni Baalee kun uummata tawhiida awwala qabate. Uummata diin islaamiin awwala qabate. Kaayyoon isaa guddaan nyaataa miti, dhugaatii miti, walgeettuu miti, shaa'ira islaamaati. Sochiin deemu hundiyyuu dargaggeessaanii jechuudha. Yoo dargaggeessaan hin ta'in namni biraa sochii kana oofuu hin danda'u. Iddoolee biraallee deemne ilaallee irraa iftaara iddoo biraa irratti argamne irraa magaalaa Finfinnee dhaqee ture. Ka Adaamaas keessa jira ture. Wanti namni gochuu qabu yoo jiraate dargaggeessuma malee namni gurguddaan sochii kanarratti karaa mallaqaatiin si deeggaruu danda'a, karaa yaadaatiin si deeggaruu danda'a, karaa humnaatiin si deeggaruu danda'a. Garuu akka dargaggeessaa kanatti wanta marayyuu keessa gadi bu'ee wanta dalagamuu qabu hojjechuudhaaf nama biraa ittiin tolu dargaggeessi iftaara kanas ta'ee sochiilee kam irrattiyyuu sochiilee adeemsa godhamu kam keessattiyyuu yoo dargaggeessi hin jiraatin sagantaan hin milkaa'a jedhamee yaadamu tokko illee hin jiru. Utubaan biyya kanaa yoo jiraate dargaggeessaa jechuudha. Kanaaf uummanni magaalaa Roobee magaalaan kun magaalaa Saawuf Soolammiin hedduu keessa jiraatu waan taateef sagantaan afxeeraa kun tokkummaa fi jaalala akkuma jedhame hedduumin hedduutu magaalaa kana keessa jira waan taateef jaalala kalee walii qabu kana misooma irrattis jijjiiree nageenyattis jijjiiree magaalaa misoomtee fi magaalaa nageenyaan mirkanooyte gochuudhaaf afxeeraan kun gahee guddaa kan taphatu akka ta'e carraa kanaan ibsuun barbaada jechaadha. Walumaa galatti iftar daandii irraa nageenya keenyaaf tokkummaa keenyaaf akkasumas immoo jaalala waloo keenyaatiif ragaa nuuf bahaa jechaadha. Eeyyen. Tulika daawwattoota Zaad Podcast sochiin iftaara guddicha kan daandii gubbarraa akkuma waliin daawwataatiin turre kan fakkaatudha. Sochiin sochii haala addaatiin dargaggeessi keenya dargaggeettiin keenya akkasumas namoonni magaalaa keessaa hedduun isaanii rooba aduu osoo hin jedhin hin agartanii haalli qilleensaas rooba aniyyuu amma saniif jaaketta uffadhe qorri hedduun ajjeeseetiin hin jira. Kanaaf sochiin kana fakkaata inshallah yoo rabbiin jedhe haala adda ta'een iftaarri keenya akkuma jalqaba irratti dargaggeeyyiin magaalaa keenya hedduun isaanii kaasuudhaaf yaalanitti wanni iftaara keenya adda taasisu nam tokko qur'aana tokko qabateetiin dhufa akkasumas immoo VIP'n keenya miskiina keenya waan ta'eef kana kuni adda nu taasisa. Kanaaf inshallah yoo rabbiin jedhe iftaarri keenya ka daandii gubbaa haala adda ta'een akka nuuf goolabamu shakkiin qabnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.